waa'ee mucattii as keessa surri ishii keessa albeedhaan dhooftee duniyaan dhugumatti boota abbaa manaa isheetti hin dandeettu. Duniyaan namni gaafa abbaa manaa kiyyaan dhufu homa takka natti fakkaatu jette bakka. Tisiisa natti fakkaatu jette. Maaliif abbaa gara abbaa manaa kiyyaatiin dhufan gara abbaa warraa kiyyaatiin dhufan gaafa jettu jechuudha. Duniyaan gaafa intalattiin mana ishee dhayxee viidiyoo waraabdee dhaadhattetti gaafa hiriyaan isii fiddee mana isiitti haasofsiistee argattetti dhugumaatti surrii kana keessa dhoofte jechuudha. Ani cuubbee albee harkaa qabdi ani waan isiin dhoofte inumaa yoo namni bira jiraatu baate nasbee isii baafti jechuudha. Shamarran abbaa manaa nama bira deemtan utoo hin beekin utoo hin hubatin sababa maaliin niitiin isaa kun mana baati ijoollee kana gattee deemte jechuudha akkamitti wallaalte. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii isiniin jechaan illee nagaa goota alhamdulillah galata rabbii. Jirra kun allee jirra boruullee jirra inshallah yeroo kamuu ni jirra. Namoonni viidiyoo keenya like godha share godha subscribe godha isin jechuu barbaada. Haadha maalirraa dubbachuu barbaada. Duniyaan abbaa manaa ishee irratti dhalaan otoo abbaa manaa namaa tokko otoo nubatin namni kun si fuudhoo jedhe zim jetteetumatti deemta maali isa beekta zarii isa beekta ilmaan kana eessa dhayte haati jettee maaliif hin qoranne si fuudhanaan jedhe ana si fuudhanaan jennaan dhaqe jette dubartii lama seensisa jechuudha ergisiin baate hin taatu dubbi namichi sun immoo sammuun isaa gonkumaa yaaddu haadha warraa ofii kana akkitti qabatan akkaataa qaba namni giseen ammaa biizinesi dalagaa waan fedhe dalaguu danda'a piraankii boombii dhoosullee dalaguu danda'a. Kana bichaadha namoonni kana ol walirratti hojjetanii jira jechuudha. Nyaata garaa isaatii jedhe ramadaana keessa intala tana baasee ijoollee isaa ayyaana kophaa iidii kophaa baasisiise. Nama kun amma namaa miti bineensa jechuudha. Bineensa namaa miti. Isiin immoo intalli sun immoo duniyaan jechuudha jabduu akka dhiirate dhugumatti dubartii jajjabduudha jechuudha. Jittullee sodaattu guutullee ni gooti irraan deebitu jechuudha. Maaliif mucaa jabduudha jechuudha. Adi waan dhaamsisanii qabu saraaha dhalaa ijoollee shamarran dhalaa jechuudha. Yoo namni tokko si fuudha jedhe maalummaa nama sanii beeki. Eenyu namni sun maaliif ijoollee isii tana eessa irraa dhayitaati? Eessa irraa dhayita? Sababa maaliitiif deemte? Sababa maaliitiif ariite? Rakkoon eenyuun bira jira? Rakkoon si bira moo isii bira jira? Hubadhu dursaa jechuudha. Biyya baqqaa keessa jirta zim jettee oluma kaateen heerumin dalagadhu jiraadhu maal wanni ishi ati amma fakkeenyaaf yoo isatti heerumte ilmaan isaa kana guddifte ilmoo kee guddifte ati ilmoon argattu uf deebi'aa of ilaalaa boru maal ta'anii fuuldurri kee boru maal ta'aa jettee of ilaaluu qabda mush oluma kaatee bakka ananaa ta'ee baamanaa argadhee jira jechuun hin jiru. Wanni hunduu jaalala keessa jirti. Namni abbaa nama haadha ijoollee sadii kanaan ta'e nalleen ta'u jettee namichi san irratti viidiyoo waraabdee murteessitee gadhiisuu qabda hunduudha. Dhoysite. Haasa isaa keessaa baasuu qabda. Baay'ee baafadhu amma kinu isa bira wanni deemtee fa'ate isa bira wanni hojjettiin sun waamteef dalaguu baafte waamte ati dalaguu barbaadda jechuudha. Dura eessa turte? Amma immoo ol kaatanii wal nyaattan jechuudha. Ol kaatanii intalli sun odoo nasbee baafte sababa wanna bu'aan qabne namichi immoo hin soba malee isii sodaachisuufi malee akkasiin fuune beekamaadha. Ilmaan tana waan godhu dhabeetiniin dubartii kaane waama jechuudha. Inni odoo sammuu qabaate balleessan kiyya haadha ijoollee tiyyaati haadha ilmaan tiyyaati niitii tiyya jedhe isii sandeeffata jechuudha. Mush isiin badduun akkaanuma kaan seensisuu miti duniyaan eessattuu duubatti hin deebitu har'allee taanaan duubatti hin deebin abbaa manaa kee jiratu. Gadhisiisee yoo gadhiisee jedhe odoo gadhiisin isin odoo niikaa sirraa qabu dhalaa taanitaan seensisuu isumaayyuu silaa qaama ati ciccisa gootu jechuudha. Namicha san odoo zayitii itti naqxiyyuu. Ka fayyaan qabne ka hiyyaanne. Akkas isin jechuu barbaada maaliif hojjettanii dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee ulfaata shamarran keenya irratti baay'ee ulfaata maqaan nu badaa jira bakka maratti zim jettaniituma nama biraan deemina zim jettaniituma mana namaan dhiira bira dhaqina dhiirri sun maal inni hojiin isaa jedhiitii hubadhu keessa gadi bu'ii hubadhu wallaahi akkanumatti ol kaatee yaa rabbii kiyya jettee nama tokko biraan deemin jechuudha wallaahi ni ulfaatti maaliif
wanni hunduyyuu yoo laallata wayya. Yoo laallatin imootuyyuu kufiitidha jechuudha. Rabbiin nun kufisni, rabbiin nun nu haa kaasu, rabbiin nun nu haa qabu. Kanaaf dhugaatti maal isinin jechuu barbaade? Waa laalladhaa, waa eeggadhaa. Boru maal taana jedha, boru maaltu nurra gaa jedha. Ilmaan namaa tana hoo maaliif namni sun gatee deeme jedha. Oluma kaanee teerumuu doon taane jireenya keenyaaf ufiifillee mataa keenyaafillee yaaduun dirqama keenya. Nuti bakka namni yoo jenne oluma kaanee lixoo otoo hin taane, ni maal jenne oluma kaanee lixoo otoo hin taane, jireenyuma keenyaafuu barbaachisaadha. Ufii keenyaafuu jiruu gaarii jiraachuuf baay'ee nu barbaachisa. Mush akkanumatti zin jennee otoo dirra keenyarraa mul'atiin, otoo maaliin jedhin, otoo nyaatiin, otoo dhugin ila ati dalagattee har'a fakkeenyaaf yoo abbaa manaa duniyaa kanatti ka heerumtu taate namni kun nama biyya bakkaa keessa jiru ijoollee sadii qaba. Namni isii haadha ijoolleetiin ta'in si'i kalee sitti seente hin ta'u abadan. Isii waggaa 10 wajji jiraate dhiisi sitta kalee itti seente akkan taanetti beeke. Wallahi dhiirritun jechuudha. Yeroo namatti dabarfatuuf malee jireenyaaf akkas hin barbaanne. Namichi kun amma intala tana fuudhaa odoo hin taane yeroo itti dabarfatuuf. Seegalee fuudhee si wajjin jiraadhaatti hin jiru beeke. Yeroo keetitti dabarfatuuf, yeroo sirratti dabarfatee si akka ilmoon dhallee si godhee kiniinii si nyaachisee ofii immoo ilmaan ofii guddifatuuf akka yaada isaatiitti sin baasu, isa sin baasu. Siif immoo miidhaa guddaadha. Miidhaa caalu ta'a. Maaliif gaafa ati ilmuma isaa guddifte, gaafa mana namaa daladee birrii itti fidde, inni hoo maal godha? Ilmaan isaatiin guddifata. Atoo maal taata? Bakka bursillee akkasuma si ari'aa beeki yoo amala badaa qabaatte. Taayee bakkam taataati? Mii barkan mattu na dhibe. Borata akkam taata? Yaada akkasitti yaada. Ol kaatanii hin lixina. Ol kaatanii dhiiratti hin heerumina. Bakka riskiin ta'e lafa jirti. Waan rabbiin sii katabe nabu. Kan isinin jechuu barbaada. Wanni biraa wanni isinin jedhu jiru uf eeggadhaa waa hundan irratti waa gootan irratti yoo deemtanis waa hunduma irratti nama irratti illee nama san gaafa heerumuu hedde isa namichuma kanaa dhiisiyu jechuudha. Namu kamuu gaafa itti heerumuu barbaaddu namni suni maal akka ta'e itti hubadhu. Namni suni maali jedhee zarii isaa qoradhu. Niitii qabamuu hin qabu. Hatta ijoollee wanta laaxxe mataan dargaggeeyyii mataan eeggachuun barbaachisaadha. Waan akkanaatu nurraa barbaachisa malee wanti hin taane abadan nurraa barbaachisu. Obboleettiitii, obboleeyyantii kamana namaa daladu. Wallaahi dhasiif sababa dhalaa muraasatiif maqaan ijoollee biyya Arabaa bada. Sababa dhalaa muraasatiif istaani mataa arrii isaa baatee ijoollee keenya arrabsa. Sababa maaliitiin irree? Sababa dhalaa muraasatiif jechuudha. Abu Mu'aaz silaa har'a nama arrabsu miti. Har'a inni gadi ba'ee odoo ilmoo uf jalaa qabu biyya firidamii keessa qabdu keessa jira. Ofii akka gaarii jira jedhee zarii akka nama zarii biyya hin qabnetti ijoollee biyya Arabaa jirtu arrabsa. Namni kun odoo masgiida ijaari jedhaniin masgiidan ijaaru. Abu Mu'aaz gaafa mana Zaara Sanyii Jawaar isii fedhatu gaafa inni mana bitatu ijoollee biyya Arabaatti yaani akkan Abu Mu'aaz maal siiciitii guddaatu jira jechuudha. Utoo kana beeku doo ijoolleen Arabaa masgiida ijaartee rakkataa gargaartee dheebotaa dheebuu baaftee ramadaana itti sadaqattee hajjii itti kennattee sadaqattee uffiftee beela baaftee otoo ijoolleen biyya Arabaa jettu inni har'a biyya ol bahee miidiyaa irratti gorsuu dhiisee heerumaa jechuu dhiisee hadha hoo maal jedha? Ijoolleen biyya Arabaa akkana jedhee ulis hin saalfatu mataa isaatiin bor horteeti yarra maaltu gaan jedhu rabbiin hin beekamu. Ilmoo isaatiin isaa deebisuu danda'a. Wanni amma jedhe beeku bar hin beekamu. Milisuu danda'a. Hin beekamu rabbii waan inni dalagu. Rabbiin zajjaan ammaa ammoo wallaahi billaahi haga xurii kottee tana oolteen bultu harkarratti namaa deebiti. Eezaa erga arrabsuu barbaade maaltu arraba keessa isa galche maan gorsine? Ummata baddanii koottaa. Ummata baddanii baradha. Bara amma waan haasa'u dhabee gadi bahee jechuudha. Wanni inni wannuma haasa'u dhabee jechuudha. Namni sun jechuudha. Uuma dubbatu dhabee jechuudha. Gaafa intalli alaabaa Israa'el profaayilii wanta isii godhattee dhuftee isa arrabsite. Nuti jala saalfanne. Maa nama kan dhalaa gaasa Abu Mu'aazin kun
maaliif dhalaa hojjaasaa kan jedhu dhugaa dubbachuun jechuudha. Sila namni kun fayyaan qabu jedheetiin hin yaade akka mataa kee. Mee maaltu gaasan irraa isarraa baheeyyuu mataa amma dhiisa. Amma inumaa jechuudha. Ijoolleen keenya ani wallaahi billaahi rabbiin naan shaahidaa miti. Otoo Oromoo ta'uu baadhee jechuun takka kilma kiyyarraan baane har'a baate jechuudha. Maaliif uummanni kee saba biraa Amaaraan jira, Islaamaa jira, Ortodoksiin jira, Pheenxeen jira, waa hunduu jira miti. Namni tokko gabba'ee dubartii isaaniitti irraa dubbatee hin beeku. Nama kan an har'a jedhe jechuudha. Namni kun yoo gorsuu barbaade gorsa malee har'a ol ka'ee akkamitti akkana jedha. Ajaa'iba! Ajaa'iba! Kanaaf viidiyoo keenya amma dandeettanitti sheer godhaa, laayik godhaa, sabskraabii fi yaada keessan kennadha. Jarana yaada keessan kennadha nama an arrabsina. Yaada kennadha.